waan biraa godhi fidi mee fidi Semi fidi jedha namichi fidi jedha waan godhan maali waan biraa godhi jedhaan jirtu alaalkum wallahi ani hin jenne iji isaa wallahi wallahi takka waan biraa godhette wallahi na astagfirullah intala baddee jirta waaqayyo si haa qajeelchu malee hin jenne ani akki ani hin jenne deemas hin jenne ani hin jenne waan ani hin jenne keessan la dubbisi si ergaa daa'isi maali si daallesi muummoo si biraa qabdi Semi Fatii argitu keessaan dubbisi wayye waa nama ergitee jirtaati maal ma ergaan bakkee dadhabsaanii dachaan abbaa rageessoo na hindi mana qaallee onee gaallee jedha tokko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota kiyya kam jirtu nagaa keessanii fi keessanii jecha please warroonni viidiyoo kana like godhan share godhan nama hundi biraan ga'a jechuudha. Galta onnee namaa cabsu waan baay'ee namatti dhagahu. Obboleettii teenya lakkuudeettee erga lakkuudeettee kaatee irraa qabamtee achi buuteef as buuteen isii dhabamte dubartiin takka yeroo deettee kaatu maaltu sitti dhagama? Isin kun kadeetti ilma tokkichan taane ilma lama deetti ilma lamaan deetti kanarratti immoo qabamte mee jireenya biyya ambaa kana laala obboleeyyan kiyya wallahi jireenya ambaa kun kalaas baay'ee tokko nama jibbisiisa wallahi waan baay'ee nama jibbisiisa dhugumatti waan baay'ee nama jibbisiisu jechuudha. Har'a isii dhalte uummanumti kun bara uummanumti adiin kun yooma dalagattee yooma nyaatte yooma dalagattee mucattiin tun jette isiin tun beektu maaliif isii qabani kanatti dhagame jechuudha. Maaliif mirga namummaa isii dhoogata uummanumti isaan ifaajjee bar fakkeenyaaf ijoolleen kennamu wallaahi billaahi bilis rabbii keessanii jedha ijoolleen namoonni viidiyoo kana dhageettan jechuudha. Rabbii keessanii jedha. Rabbii jedha yeroo biyya ambaa baatan yeroo biyya ambaa dhayitan dalagadhaa galaa malee namatti isin heerumina ka dhiirallee hin fuudhin ka dubartiillee hin fuudhin argaa jirtan guba mucaan kun mucaan mucattii yookiin mucattiillee hin amma mucaan kun jechuun daa'ima hin dalagatu bar kophaa qabamte kophaa yoo duute waa takkaa miti har'a inni mana hidhaa keessatti cinqama ilmaan isaa maan nyaatti maal dhuudi namni isaa fuudha ilmaan isaatuun daa'iman malqaqa jechuudha. Ijoollee lakkuu jechuudha. Yaa rabbii kiyya wallaahi asiin waanuma baay'ee ani bar ijoolleen maan keenya baddanii ala dalaydan kun kalaasiin heerumina namatti hin dalagamiin hin dabalamina ka dhiirallee hin fuudhin ka dubartiillee hin heerumina. Bakka hingaa wallaahi asiin hingaa. Miidhamtanii jirtan wallaahi ijoolleen keenya ala dalaydan kun mallaqaan nyaatamee miidhama kun immoo tuyyuu akkatti dhalee ilmoo isaatirra ilmoo isaa saniin galfatu ilmoo isaatiin gargar ba'a haati sun maal keessa jirti isiin deettudha laa ilaaha illallah yaa rabbii kiyyaa maaluma dhageenya wannummaa nu dhagaa deemummaa inni wannummaa nuti gurri keenya nu dhagaa deemummaa baqqaa kanumatu amma mataa keenya nu weerare jechuudha. Ilaa biyya namaa dhiisatti biyyoota hunda keessattuu rakkoon uumama jira jechuudha. Biyyuma kam keessattuu rakkoon uumamaa jira. Kana waan ta'eef obboleeyyan kee shamarranii namoonni mucaa kanaaf ilmoo kana gargaaruu barbaadan namni takkas lamas dhageeffate ani viidiyoo namni dhageeffate takka lama dhageeffatus itti gammada malee itti gaddu. Mucaa kana gargaaruu dandeettan namoonni achi Saudi Arabiyaa keessa jirtan namoonni biyyoota biraa jiraattan illee rabbi jedhaa mucaa kana gargaara. Mucaa kana ijoollee kana galcha jiruu biyya hidhaa biyya Saudi Arabiyaa keessaa ni beektan. Har'a gaafa mucatti wayiitu jira wallaahi namni keenya gaafa wantoota akkanaa of harkatti arge biyya galuu dide biyya namaatitti dhala. Mucaa wayiitu jira ijoollee biyyaatti obboleeyyan kee. Suudii keessa waraqaan heeyyamaa bahee jira. Waraqaan heeyyamaa akkamitti bahe? Tikeettii kutattee ofii keetii ka galtu warra mana hidhaa keessa odoo hin ta'in warra ala. Isiniin galee
tikeettii kutattee ka biyyattiin galtu heeyyamamee ta'e amma cufamee kaan hin beeku. Bilis akkasitti gala amma mucaan tun odoo biyya ulfa qabdu san galtee har'a kun hundi isitti dhuga. Innis dalagoo isaa dalagata. Wallaahi waan cukkaarraa nama gubaatii. Gubanni wallaahi dhasiin. Bitattis mirgattis wallaahi gubaa malee gammachuun takka waa takka raahan takka hin jirtu obboleeyyantii. Har'a kana dhageenya har'a sana dhageenya borsan dhageenya bakka miidiyammaan kun wallaahi dhasiin ani bakka miidiyammaan kun faayidaas qaba miidhaas qaba yoo haa dhageette gurru waas hin danda'u. Har'a mucaan kun mana hidhaa san keessa taa'ee cinqamaa jira jechuudha. Wallaahi waan nama ajaa'ibu. Sirrimatti waan nama ajaa'ibu obboloota kiyya. Rabbiin immoo waan akkanaa nurraa haa qabu. Rabbiin waan hin taane waan akkanaa kana jechuudha. Wallaahi lazii Rabbiin nurraa haa qabu. Wanni akkanaa kun immoo tuyyuu waanuma Rabbiin nu haa laaffisu. Ijoollee keenya immoo Rabbi haa laaffisu. Namoonni biyya biraa jiraatan biyyarraa yaatanii jettan. Namoonni biyyarraa yaatan Rabbii keessanii jedhaa mana namaatiin bayna us jedhaa dalagadhaa. Har'a kabajaan galta kabaja qabda. Wallaahi nama dhiba. Wannumti ilmi namaa kun itti jiru biyya ambaa kana keessatti jireenyi biyya ambaa kun hamma inni nama gaddisiisu ilaala. Haadhokin obboleeyyan isaa obboleettiin isii haadhaaf abbaan isii yoo waan kana dhagan akkam keessa jiran gubata isaan keessa jiran. Laa ilaaha illallah. Yaa jamaa kiyya. Yeroo kana dhageenyu yeroo kana arginu meeqa kamtu haga kanaa mucaan kun xiqqoo yoona wanta gabayee xiqqishuu haga san dubbate malee meeqa kamtu jira biyya ambaa kana keessatti ka gubatee jiru ka ilmaan isaa gatee badhetti ka ilmaan isaa poolisiin qabdee akka feete godhaa jirtu. Waan ajaa'ibaati wallaahi lazii baay'ima tokko nama dinqisi nama ajaa'iba nama ajaa'iba. Har'a daa'imman tana maaltu akka abbaa fi haadha isiitti ilaala ijoollettuun lakkuudheedha. Wallaahi nama dhiba sirrimatti nama dhiba. Namoonni mucaa kana gargaaruu barbaadan namoonni mucaa kana bira dhaabatu barbaadan Rabbiin bira dhaabadha. Mucaa kana bira dhaabadha. Dhugumatti garaa nama nyaata. Haati isaanii sun eessa jirti beekan. Garaa beelatiin achi keessa garaa dhalaatiin mana hidhaatti ol darbanii maal keessa jirti beekan. Har'a isa sanirra isiitu garaa na nyaate. Lakkuun dhaltee yeroo achi rarraasan isii baasan. Obboloota koo heerumumti kun isinitti haafu. Ka fuudhallee fuunis itti haafu. Dalagadhuu biyya keetitti gale. Sababni isallee jiruu biyya namaati irratti dhaluu irratti ani barka jedhutu kan dhaluu kanarratti oduu gubaa biyya sanii beektu otoo akka waraqaa hin qabne beektu himmootu erga waan kana dalaganii namoonni akkana maal yoo galtan. Maal yoo galtan. Wallaahi nama ajaa'iba. Biyya hambaa keessatti yeroo hunda ilmaan Oromoo kanatti qubata. Isaanumatu dhuma, isaanumatu du'a. Waa hundaa yoo isaanumatu ta'a jechuudha. Rakkoon karaa bitaan dhufee mirgaan dhufe isaanumarra. Ana kun biyya hambaa kana keessatti jiraan iyyuu hin beeku. Wallaahi biyya ofiitti yoomatu caala. Biyya keessatti yoomattee kadhattee yoo bulte bareedda.
malee biyya ambaatti akkatti rakkatti har'a oduu biyya keetitti dhalte otoo rakkoon tokko si qunname ollaa keetu sitti dhufaa fira keetu sitti dhufaa biyya ambaa kana keessatti waa tokko waa tokko jira dhumaati achi ilmaan isaa tana eenyu isaa gala eenyu akka haadha sitti guddisa